Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaa keessanii kun immoo YouTube har'aan kana maatisii kutaa 11ffaa some additional type of function kan jiru waliin ilaalla hanga xumura viidiyoo kootti afaan afaan affeerraa kiyya gamanumaan like share gochuu sin irraanfatina. Okay, revision on function jechuun maal jechuudha? Function jechuun maal jechuu akka ta'e sirriitti seensii isaa gadi buuniitiin wajjin kan ilaallu ta'a. Okay, function jechuun afaan oromootiin akkuma beeknu kan elementiin orderii jalqabaa allama hin deebinedha. Fakkeenyaaf asirraa haa ilaallu. Which one of the following are function jedha. Kamtu function jedha. Mee fudhadhaa function. Fakkeenyaaf function miti. Sababni isaa 10 20 30 16. Sababni isaa first orderiin jalqabaa maal ta'uu qaba? Lama deebi'uu hin qabu. Fakkeenyaaf asitti tokko 6 wajjin tokko 0 wajjin deebi'ee jira. Kanaafuu hin ta'u jechuu function miti. Eshi let's see B haa ilaallu. B irratti elementiin jalqabaa lama deebi'ee ni jira. 1 2 3 6 hin jiru waan ta'eef kanaafuu it is function. Eshi C irratti C oggulaallu linear functionidha. Linear functioniin beekamaadha. Waan feetee yoo itti galchite gatiin x fi gatiin x allama deebi'eetiin kan gatii y tokkoof allama deebi'u hin jiru waan ta'eef it is function. Ishee kunis linear functionii waan ta'eef baay'ee wannoo miti functionidha jechuudha. Functionii wanti ta'uu isa dhorgu hin jiru. Okay, haa laallu. Oggulaallu 1 3 3 2 1 7. 1 in asittis deebite 1 corresponding to 3 in the 1 corresponding to 7. It is not function. Function not function. Okay, let's see F 0 0 0 2. Okay, kunille salphamatti function miti. Sababni isaa first order is repeated. Asittillee lama wajjinis sadii wajjinis hunda wajjinis waan ta'e first order erga deddeebi'e hin ta'u jechuu function miti jenneetiin ilaalla jechaadha. Okay, erga hamma kana qabattan direct yoo hojiitti gallu ta'e wanta tokko dhimmi function isin hin yaachisu jechuudha. The other one, let f of x is equals to 9x minus 2 in the g of x what 3 and radical 3x plus 7. Find the domain of f of x f in the g. Evaluate the following. Evaluate the following. Fakkeenyaaf doomeeniin isa jalqabaa kana yoo walitti doomeeniin isa jalqabaa kana maal ta'a? Akkasumatti yoo laalle real numberii doomeeniin isa kana isas jala jiru kana raadikaalii jalaa baasneetiin ilaalla jechuudha. Doomeenii isa kana barbaachuudhaaf akka jirutti 3x plus 7 greater or equals to 0 jetteetiin ilaalta. Doomeeniin isa kana san booddee x'n kenna maal ta'a gama yoo dabarsinu minus 7 over what 3 greater or equals to minus 7 over 3 minus 7 over 3 dha ol ta'a jechuudha. Inni kun minus 7 over 3 to positive infinity ta'a jenneetiin doomeenii isa kana murteessuu dandeenya jechuudha. Doomeenii isa aanu kanaaf murteessuu dandeenya. Okay, inni kana fakkaata minus 3 over 4 yoo itti galchinu 0 ta'a. 0 raadikaalii kana jalaa ni baati jechuudha. Kanaafuu 0 taatee baati garuu 0 gadi hin ba'u. Sababni isaa negative keessa gala waan ta'eef minus 7 over 3 dha gadi hin jiraatu jechuudha as keessa. Okay, kana fakkaata. Nuti immoo kan inni nu gaafate maal godhaa nu gaafate evaluate godhi jedhe. Evaluate oguu goonu as keessa evaluate goona jechaadha. Fakkeenyaaf minus 2 asitti galchina. Minus 2 achitti yoo galchinu minus 20 ta'a jechaadha. Sababni isaa 18 ta'a. 18 hir'isuu 2 jechuun negative 18 hir'isuu 2 jechuun 20 jechaadha. Kanaafuu kuni negative 20 ta'eera. Okay, inni kun hoo isa kanallee yoo itti galchinu ka ta'e minus 2 yoo itti galchinu ta'e minus 6 plus 1 ni ta'a jechaadha. Kanaafuu kunillee ni ta'a minus 6 plus 7 jechuun 1 ta'a. 1 under radical keessatti ni ta'a jechuudha. Eeshi minus 1 over 2 illee akkasumatti haala saniin itti galchitanii ilaaluu dandeessu. Doomeenii jalqaba doomeenii barbaaduudha. Doomeeniin isaa doomeenii saniin ala yoo ta'e wanti as keessatti nu evaluate goone kun hiikan qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf minus 7 over 3 dha ol osoo ka ta'u taate garanatti kaafu osoo taate kuni wantiin asitti vaaliyoon asitti galchinu kun hin ta'u jechuudha. Osoo ta'e kun hin ta'e jechuu kiyyaa miti osoo ta'e akkas jechaadha. Kan inni ilaallu asirra
A function is a relation which no two distinct order pair have the same first element. Akkuma dura jenne no two distinct ordered pair have the same first element. First element the same hin qabaatu jechuudha. Akkuma dura isinitti argisiise, if f is function with domain A and the range subset of B, we write function A to B, A maps to B jenneetiin haala kanaan yookiin haala kanaan barreessuu dandeenya. If the function A to B is a given rule map of x maps x from A to y in B, then we write y is equals to f of x. Y jechuun f of x jenneetiin barreessuu dandeenya. Suppose f A maps to B is function that gives x minus 5 for any x is the element of A. What are possible way of writing this function? Haala kamiin barreessuu dandeenya? X maps to 5 minus 5x minus 1, or f of x is equals to 5x minus 1. We can write by this form or by this form. Though another way, y is equals to 5x minus 1, or x maps to 5x minus 1. These all are possible to write. Okay, f of x is read as f of x. F of x jenne f akka hammattuu keessa kan jirtu kan f of x jennee dubbisna jechaadha. Okay, isiniif haarayaa miti jedhee yaada. Kutaa 10tti ni jira na fakkaatee. I think kutaa 9 jira. Y is equals to f of x if and only if px, p jechuun pxy is point on a graph of function yoo irra ta'e jechaadha. Okay, vertical line test. What is vertical line test? Vertical line test means a set of points in Cartesian plane is the graph of a function if and only if no vertical line intersect the set more than one. So this means if you take some example or some sample, set A 1 3 1 3 2 3 1 4 kana jechuudha. Isa kana fudhannee haa ilaallu. Mee giraafii isa kana haa kaasnu. Giraafii isa kana oggu kaasnu gatiin x kenna 1 2 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 haa jennuuni as bira 3 ni qabna giraaficha kana irra haala kanaani 1 3 gatiin x kenna 1 dha gatii y kenna 3 iddoo kana 2 3 2 3 2 dha iddoo kana. Okay, 1 4 1 gatii 1 kana 4. Giraafiin kenna kun akkana jira jechuudha. Giraafii akkana jiru kana asumarra yoo gaddeemu ta'e haala kanaan iddoo kanas 1 4 kanas ni tuqa 1 3 kanas ni tuqa. Vertical line testing kenna akkatti yoo sararre al lama tuqa jechuudha. Gatii y kunoo al lama tuqe 1 4 fi 1 6 kanaafuu al lama tuquu hin qabu waan jedhudha jechuudha. Karoorri kenna vertical line testing kenna fankishinii ta'uudhaaf fankishiniin tokko fankishinii ta'uudhaaf gatii x al lama tuquu hin qabu jechuudha. No vertical line intersect the set more than once. More than once jechuun haala kana jechuudha. Vertical line testing oguu argisiisnu haala kanaan argisiisuu dandeenya jechuudha. Vertical line testing maal ta'uu isaa nu mul'isa asirratti. Wanti nu hubachuu qabnu fankishinii ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa kan adda ittiin baafannu. Horizontal line test jechuun immoo one to one fankishiniidha. Isa maddii hin geenne ammaaf isa kana hubadhaa sanitti deemna.
function f a to b yookiin a mappis b a is said to be odd if and only if any x is the element of a, f of minus x is equal to f of what? Minus f of x. Odd jechuun f of minus x. F of minus x yoo itti galchine minus f of x yoo ta'e odd jennaan. If even if and only if for x is element of a, f of minus x is equal to f of x, then evenness jechaadha. The evenness or oddness of the function is called parity jedhameetiin waamama jechuudha. Evenness yookiin oddness kun parity jedhamee waamama. Isa kana salphaatti isin agarsiisa asirraa nafaana bu'a. Okay, fakkeenyaaf isa kana haa fudhannu. X is the power of 3 jennee haa fudhannu. X is the power of 3 akkamitti argisiifnaa akkamitti hojjenneetiin beekna kan jennu. X is the power of 3 jechuun jalqaba irratti f of minus x fudhanna. F of minus x fudhanna. F of minus x jechuun minus x as keessa galchina jechuudha. Minus x is the power of 3 maal nu dhufe minus maa miree jechuun kiyya digiriin as gubbaa kun yoo oodii ta'e minus maan baati jechuudha. Gatiin itti galchinu gatima itti galchinu baati. Minus x is the power of 3. Kanaafuu f of 3 kun fakkeenya isa kana yoo f of x wal qixa ta'e even jennaan. Yoo immoo minus f of x wal qixa nu dhufe maal jennaan oodii jennaan. Kanaafuu minus f of x haa galchinu. Minus duuban kaa'uu qofa. Minus yoo duuban kenne maal ta'e minus x is the power of 3 ta'e. Kanaafuu inni kun maal ta'e oodii ta'e jechaadha. Kanaafuu inni kun oodii ta'e. Okay, mee isa evenii ta'a jenneetiin hin yaadnu tokko haa fudhannu. X square haa fudhannu. X square f of minus x yoo itti galchine maal akka nu dhufu. Isa kana yoo itti galchinu ta'e minus x square yoo goone maal nu ta'e x square ta'e. Kanaafuu inni kun maal ta'e f of x wajjin wal qixa nu dhufe jechaadha. Kanaafuu inni kun evenii ta'e jechaadha. Even inni dura odd. Isa biroo immoo kan hin ilaallu as bira deemnetiin isa kana haa ilaallame. Gaafii kana haa ilaallu. X plus 1 x plus 1 odd immoo eveniidha. Jalqaba irratti odd fi evenii adda baafatuu qabna. X plus 1 x plus 1 odd immoo odd miti gayo f of minus x itti haa galcheetiin ilaallu. F of minus x itti yoo galchu minus x plus 1. Okay, minus x plus 1 ta'eera. Minus x plus 1 f of minus f of x wajjin wal qixa ka jedhuudhaaf mirkaneessira. Minus x jechuun directly x dhaan baay'isu jechuudha. X duuba kaa'u minus duuba kaa'u. Minus gaaf duuba kenne kana minusiin tun deemtee maal gooti tanan baay'isti. Kanaafuu minusiin tun as biratti isin agarsiisa. Minus x minus 1 dha. Minus x minus 1 dha. Kanaafuu f of minus 1 wajjin wal qixa yoo jenne wal qixaa miti jechuudha. Wal qixaa miti isa kana wajjin wal qixaa miti. Sababni isaa minus x minus 1 kun minus x plus 1 dha. Okay, f of x wajjin wal qixaa yoo jenne hoo wal qixaa miti. F of x jechuun x plus 1 dha jennee jirra. Kanaafuu inni kun neither of them jennaan. Even illee odd illee miti jennaan. Okay, argitaniirtu kun asirratti haala kanaan jira. Odd fi even isa f of minus x yoo itti galchinu isa kana nu dhufe. Okay, isa inni kun maali wal qixaare isa kana wal qixaa miti. Inni kun minus lamaanuu baay'isti waan ta'eef minusiin takka qofa qaba wal qixaa miti. F of x kun isa kana isa normal f of x wajjin wal qixaa isa jalqabaa wajjin wal qixaa miti. Sababni isaa kun minusii yoo itti galchine tana qofa minusiidha. Kun immoo tunillee minusii lamaanuu hin qabdu. Asirra deebitanii wanti hubachuu qabdan immoo of minus x takka f of x wajjin wal qixa ta'uu qaba. Akkuma asitti galchineetiin ilaalle jechaadha. Argitanii akkuma kanatti yookaan immoo minusii kana wal qixa ta'uu qaba. Akkuma as bira galchinee ilaalle jechaadha. Kana lamaan ta'uu qaba. Akkasitti adda baastanii beekuun dirqama keessanii isiniin jedha. Kun immoo neither of them dha jechuudha. Odd illee miti even illee miti. Okay,
ammaan kan itti aanu exponential in the logarithmic function. Exponential function iyo logarithmic function kana kutaa 10tti barattaniirtu. Garuu as keessatti illee ni ilaalla. A function real number to 0 to positive infinity given by f of x as the power of x a greater than 0 a differ from 1 is exponential function dha. Sababni isaa maaliif jenneedha. X'n maaliif greater than 0 jenne? 0 the power of x osoo jenne hiika qaba. Mee ishii 0 the power of 1 jedhi maal dhufa? 0 the power of 1 0 the power of 100 maal dhufa? Kanaafuu inni kun homaa achirraan socho'u 0 irraan socho'u jechuudha. Kanaafuu hiini isaa nuun dhugoomu. N differ from 1 ta'uu qaba. 1 the power of 100 yoo jennes 1 mataa jechuudha. Achirraan socho'u. Homaa fankishiniin kun gara socho'uu hin qabu. Kanaafuu kanniin lamaan adda ta'uu qaba jechuudha. Maaliin x'n kenna n kenna akkas ta'uu qaba. Isa kana jechuun maal jechuu si fakkaate? 3 the power of x 4 the power of x plus 1 wanta akkasiiti jechuudha. 2 the power of minus x plus 1 haalota garaagaraatiin barraa'e waan ta'eef hedduu guddaadha waan ta'eef asirratti garuu wanta xiqqoo kaa'ee kana fakkaata. Maaltu exponential function logarithmic function. Exponential function kanarratti osoo wanta tokko tuqeetiin hin darbine bira asirraa wanti beekuu qabdan fakkeenyaaf 3 the power of x osoo jedhee reenjiin keenya maal ta'uu qaba? 0 hin hammatu. Haala kanaan giraafiin isaa haala kanaan ka'a. Asitti 0 yoo galchine waanidha. Waan irratti ni tuqa. Haala kanaan deema. Garuu 0 hin tuqu jechuudha. 0 abadan hin tuqu asirratti maali reenjiin keenya 0 approach to 0 ta'a malee asii 0tti dhiyaata malee 0 hin tuqu. Kanaafuu 0 to positive infinity reenjiin keenya immoo hundaa itti galchuu dandeenya jechuudha. Kana fakkaataa propertii baay'eetu jira asirraa sirriitti dubbisuu dandeessu jechuudha kutaa 10 irratti. Logarithmic function immoo inversivality exponentiality jechuudha. Exponentiality fakkeenya 3x is equals to y osoo jenne isa kana gara logarithmiitti jijjiirri jechuudha. Akkam ta'a x fi y jalqaba wal jijjiirra jechuudha. 3 the power of y is equals to x. Gaaf kana immoo maal goona? Log of 3 base log of y log of x base what? Base 3 is equals to x jettaan jechuudha. Log of y base x haala kanaan log of x base 3 is equals to y jettaan y dhaaf irraa waan ta'eef isa kana jechuudha. Kanaafuu jarri kun lamaan waliif inversiidha kan jedhu haala kanaan hubachuun qabdan jechuudha. Okay, erga waliif inversii ta'anii hoo giraafii isaanii hoo akkamitti kaa'a jedhudha. Giraafiin logaaritimii haala kanaan ka'a jechuudha. Yoo pozitiiv ta'e haala kanaan, yoo negatiiv ta'e immoo yoo negatiiv ta'e jechuun kiyya log of 1 over 3 biraamina yoo ka jedhu taate haala kanaan ka'a jechaadha. Haala kanaan ka'a akkuma exponentialiin takka haala kanaan ka'u yoo barbaachisaa ta'e immoo haala kanaan ka'u jechaadha. Isa san yuunittuu keessatti sirriitti bal'inaan isiniif ilaalla. Kanaafuu asirraa wanti isiniin jechuu barbaade doomeeniin isaa maal ta'uu qaba? Gatii x'ti waan ta'eef garana deemuu qaba jechuudha. X irraa garanatti hafa. Kanaafuu 0tti approach ta'a gatii 0 to positive infinity 0 hin tuqu 0tti approach ta'a malee reenjiin isaa immoo gatii x waan ta'eef gatii y waan ta'eef reenjiin oliif gadis ni deema jechuudha. Gatiin y iddoo dhaabbataa hin qabu jechuudha. Riil nambariidha. Kanaaf asirratti jennee kana fakkaata jechuudha. Logaaritimii irratti immoo wanti beekuu qabnu n greater than 0 n differ from 1 dha jechuudha. Logaaritim n greater than 0 n differ from 1 ta'uu qaba. Kana jechuudha logaaritimii irratti. Fakkeenyaaf n greater than 0 n differ from 1 yoo ta'e fakkeenyaaf haala kanaan kennamuu danda'a. Loogiin kun maali? X ta'a jechuudha. Sababni isaa isa kanaan wal qixa jechuudha. Isiin paaworii irra jirtu X'n duuba namaati yookiin immoo haala kana lamaaniyyuu inni fayyadama. Propertii isaas isi fayyadaa qabadha jechuudha. Propertii baay'eetu jira kan logaaritimii. Leet daayirektii mee exersaayis kana hojjennu. Exersaayis kana hojjechuudhaaf maal nu barbaachisa? Gaafiin tokkoffaan dura the graph of the following function jedha. Giraafii kana fankishinii giraafii kana kaasi jedha. Giraafii kana kaasuudhaaf giraafiin kun giraafii liinariiti. Giraafii liinarii kaasuudhaaf jalqaba wanti nu barbaachisu x fi y dhaaf x dhaaf galchuudha jechuudha. Fakkeenyaaf x 0 yoo galchinu taate 0 minus 1 jechuun minus 1 over 2 dha jechuudha. Y keenya minus 1 over 2 naannoo kana dhufa. Akkasuma immoo minus 2 yoo galchinu taate minus 6 minus 6 minus 1 jechuun minus 7 over
2 ta'a minus 7 over 2 jechuun 3.1 ta'a 3.5 minamini ta'a iddoo kana ta'uu danda'a jechaadha. Iddoo kana yoo minus 2 galchinu haala kanaan dhufnee kaasuu dandeenya. Asii tuulee yoo galchinu wanti beekuu qabnu isin suuta jettanii kaastuu giraafii liinarii kennaa haala kanaan deema jechuudha. Giraafii kan itti aanuuf immoo isa biidhaaf kaasuudhaaf biidhaaf jalqaba irratti doomeenii baasuu qabna jechuudha. X plus 1 greater or equals to 0 jettaan. Equals to 0 yoo as keessa galchinu taate boruuf ni godha jechuudha. Okay. Gaaf kana maal goona? Gama dabarsin x greater or equals to minus 1. Minus 1 yoo achitti galchinu ta'e under radical 0 ni ta'a jechuudha. Garuu immoo minus 1 gadi hin ta'u jechuudha. Giraafiin keenya macheem minus 1 gadi hin ta'u jechuudha. Minus 1 hin tuqu garuu haala kanaan deemuu danda'a jechuudha. Minus 1 itti approach ta'e gara olii positiivii deemuu danda'a jenneetiin ilaalla. Isa kanaaf immoo wanti gochuu qabnu kana f of x jechuudha. Y is equals to 4 jechuudha. Y is equals to 4 jechuun giraafii haala kanaan jiru jechuudha. Y keenya 4 asirra kana jechuudha. Giraafii kana inni kunis fankishinii ni ta'a jechuudha. Vertical line testing wanta isa waan dhongooneef hin jijjiirru jechaadha. Okay, gaafii lammaffaan research investigating the effect of population on plant life found that the percentage of p of x of decreased tree in the shrubs at a distance of x kilometer from industrial city is given by p of x 32 minus 3x over 50 to 4 50 up to between 50 and 500 gidduu kana lamaan jira jechaadha. Okay, sketch the graph function p find the f of what 50 f of 20 p of 50 p of 100 p of 200 p of 400 jira. Isa kana graafiidhaan argisiisi decrease ta'uu isaa kana graafiidhaan argisiisi jira. Okay, let's show. Okay, haala kanaan jira jechuudha. Mee isinitti argisiisu jalqaba irratti maal gochuu qabna kan jedhuudhaaf gatii x kennaaf maal fudhannaa 50 fudhanna. 50 asitti yoo galchinu taate 3 times 50 over 50 50 dhaanni baddii 3 hafa jechaadha. 32 hir'isuu 3 jechuun 29 ta'a. Itti aanu immoo 100 galchina. 3 times 100 over 50 as bira 32tu jira. Meeqa ta'a? Kun 2 ta'a jechaadha. 2 jechuun 6 jechuun 2 baay'isu 3 jechuun 6 yoo irraa hir'isuun meeqa ta'a? 26 ta'a jechaadha. 100 irratti 26 ta'a. As bira 200 galchinu 200 3 baay'isuu 200 irra 50ti. Gaafa kana maaltu dhufe? 0 ni baddii kana jechuun 4 baay'isuu 12 32 hir'isuu 12 meeqa? 20 dhufa jechaadha. Inni kun 20 nuu dhufa. Gaaf 200 galchinu 20 nuu dhufa. Gaaf 400 galchinu 3 baay'isuu 400 irra 50 0 takka ni baddi jechuun kana jechuun 5 yoo hirru meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. 8 baay'isuu isa kana 24 ta'a. 24 32 hir'isuu 24 meeqa dhufa? 8 nuu dhufa jechaadha. 8 nuu dhufa. Okay. Mee giraafichaa kaafnu. Giraafii gatii arganne kana fayyadamnee giraafii oguu kaasnu jalqaba irratti giraafii kenna haala kana fakkaatuun haa kaafannu. As bira 0 qabna, as bira mee 10 qabna haa jennu, as bira 20 qabna haa jennu, as bira 30 qabna haa jennu, as bira 40 qabna haa jennu. Gatii y gatii x as bira 50 qabna, as bira 100 qabna, as bira 200 qabna, as bira 400 qabna. Gatii x kunoo asirra 0 irratti meeqa ta'a? Eegduu 0 eegduu kana yoo kagalchinu taate kun 0 dha 32 ta'a jechuudha. 0 irratti iddoo kana dhufa gatiin x kenna. 50 irratti meeqa dhufa? 29 dhufa. 29 jechuun iddoo kana. 100 irratti meeqa dhufa? 26 dhufa. 26 jechuun iddoo kana. 200 irratti meeqa dhufa? 20 dhufa. 200 irratti 20 jechuun iddoo kana jennuuti. 400 irratti meeqa dhufa? 8 dhufa. 8 jechuun 10 asii iddoo kana. Giraafiin keenya haala kana fakkaatuun gadi hir'achaa deema jechuudha. Giraafiin keenya kana fakkaata jechuudha.
as jeneraalii giraafii kana haala kana fakkaatuun kaafnaa jenneetiin murteessina. Okay, gaafiin sadaffaan immoo maal jetti? Oodinasii fi ivinasii isaanii murteessi jetti. Oodinasii fi ivinasii isaanii murteessuudhaaf. Okay, gaafiin kun haala salphaadhaan akkamitti hojjannaa? Isa kana hojjechuudhaaf jalqaba irratti wanti gochuu qabnu ivinasii fi oodinasii isaanii barbaadaa jirra waan ta'eef f of minus x is equals to minus f of x yoo ta'u taate maal jennaani? Ood jennaan. F of minus x is equals to maayinasiin keessa aanu qabdi. Is equals to f of x yoo ta'u taate maal jennaan? Even jennaan. Isa kana akka yaadrimee jalqabaatti naa qabattu. Okay, asirraa ka'uudhaan wanti goonu isa kana minus keessa galchinu. 8 minus x is the power of 4 plus 1 jennaan. Kana jechuun lakkoofsi paawuriin isaa ivinii ta'e kamiyyuu positiiva ta'a yeroo kamiyyuu jechaadha. Isa kana hubachuu qabdanii. Kanaafuu inni kun salphumatti x 8 x is the power of 4 plus 1 dha. Kanaafuu f of x dhaan walqixa waan ta'eef kun even jennaan jechuudha. Even jenneetiniin murteessinaa. Gaafii tokkoffaadhaaf eedhaaf xumurree jira. Bidhaaf immoo haaluma saniin hojjanna biillee. Okay, isa kana 4 the power of x minus x is the power of minus 3 minus 5x dha. Isa kana hojjechuudhaaf 4 minus x is the power of 3 minus 5 minus x. Isa kana yogguu hojjennu maal ta'a? Paawuriin lakkoofsa kamiitiyyuu yoo oodii ta'e maal jennaan? Oodii ka ta'u yoo taate salphumatti vaaliyuu achi keessa maayinasii yoo maayinas 3 yoo jenne minus x the power of 3 x the power of 3 yoo jenne x the power of 3 kama achi keessa galeetu gaa jecha achi keessa. Kanaafuu inni kun kama keessa galee ba'e waan ta'eef minus 4 x the power of 3 ta'a jechaadha. Maayinasiin gaafa wal baay'isu plus taati jechaadha. Kanaafuu 5x ta'a. Kanaafuu isa kana jechuufi minus f of x jechuun garaagarummaa qabamu hin qabu jechuudhaaf ilaalla. Isa kana maayinasiidhaan baay'isu jechuudha. Isa kana gaafa maayinasiin baay'isnu minus into jennaan x the power of 3 minus 5x dha. Kana jechuun kanaan walqixa ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa mirkaneessina jechaadha. Gaaf kana minus x minus 4 the power of x the power of 3 x is the power of 3 maayinasiin tuni kana yoo dhaabsitu plus 35 of x 5x dha. Kanaafuu kun lamaan walqixa jechaadha. Inni kunii fi inni kun lamaan walqixa ta'anii jiru. So isa kana ood jennaan jechaadha. Ood jenneen isaasii kana ood jennaan. Inni si irra jiru ammoo isa si irra jiru ogguu laallu isa kana jechuudha. Isa kana direct itti agalchinu. X minus x is the power of 4 plus 3 minus x is the power of 2. Kana jechuun akkuma evening kamiyyuu evenii ta'e ba'e paawuriin evenii yoo ta'e evenii ta'e ba'e akkuma jenne kana jechuun x is the power of 4 plus 3 x is the power of 2. Kanaafuu evenii jechaadha. Isa kanas xumurree jirra. Isa d jechuun 1 over x dha. 1 over minus x is equals to minus 1 over x. Kanaafuu inni kun ood jechaadha. Kana fakkaata exercise. Gaafiin itti aanu kana gaafilee kana akkamitti use of vertical line test jedhii tarbiinsa graph of function graphiin kun kan function ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa vertical line test fayyadamee murteessee jedhama. Akka fi haala kanaan kaa'e inni kun function dha jechuudha. Vertical line testiin graafii allama hin tuqne as bira yoo kadeemnu taate isa kana illee sararii akka barbaadde yoo sararte allama hin tuqu kun illee function dha. As bira yoo sarartu taate hin tuqa jechuudha. Graafii kana asinis ni tuqa waan ta'eef kanaafuu kun nootti waat function jechuu dandeenya jechuudha. Inni kun function murteessine jechaadha. Power function kan jedhu yeroo itti aanu ilaalla. Ammaaf nu ga'a. Bye bye.